Ashamaa harka fuunee hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenya waaqayyo isin haa baay'atu. Akkam jirtu ana buleettiin keessan nagaa guutuun qaba galata waaqayyo isin illee baga nagaa taatan baga jiraata isiniin jedha. Egaa hordoftoota koo warroon chaanaal kiyya faaraa taatan immoo subscribe gochuudhaan maamila keenya ta'aa. Har'a maal qabattee dhuftee jechuun keessan oolu. Akkuma argaa jirtan abdii isaanii jahaa yookiin buxiiqaa jedhama miti. Murtu malee naan jetti buqqee kana jechuudha. Murtu malee nyaadhu malee buqqee kana murtu malee jetti. Makaraa nagoota kun as jala fiiddee jechuudha. Makaraa nagoota viidiyoo si waraabnaa buqqee kana sochii cabsinu jechuudha. Walumaan hojjennaa akkuma argaa jirtan jechuudha. Naa akkuma ani abdii isaa argaa jirtanii abdii isaanii kunoo buqqee kana jaalatti. Makaraa nagoota isiniin jedha ishee anatu mura jetti. Ati murtu hin jedhaanii ani immoo na muranaan jette jechuudha. Akkuma argaa jirtan ka abdii isaanii viidiyoo akka waraabaa jiru hin argaa hin beeka. Innaa viidiyoo wajjin hojjechaa jira jechuudha. Kun agartanii isin laalaa jira bara. Isin laalaa jira waa jechaa akka viidiyoo waraabuun beeka of laalaa jira achi keessatti. Innaa akkas isin jedha hojii abdii isaa agartanii hojii abdii isaa ta'eeti. Innaa kanaaf abdii isaa wajjin har'a shaashaa shambaa jechaarraa akkanumatti hojjennaa gizee ramadaanitti sojumaan hojjennaa fuutura sojumaan hojjennaa sohona sojumaan hojjenna jechuudha. Innaa akkasitti kun abdii isaati yoo hojii shaashaa jettan mee akka kiyyatti warri daa'ima hojii shaashaa jettan jirtanii yookiin hojii hojjettan jechuudha. Innaa abdii isaan kun dhiigana dhaabdesin dhiiguma dhaabdii isaarra jechuudha. Diraamaa irratti hojjechaa jirti jechuudha. Ishee bishaan fa'aa fiddee fitti ganna qaafadha. Hojiin daa'imaa xiqqoo miti dhugaa waaqayyo hojiin daa'imaa xiqqoo miti na bishaan fa'aa jechuudha. Yoo bishaan arge bishaan hin jaalata. Maal godha seetan fidee raawwateeti anam yoo niqaabeeti jalaadhe bakka barbaadaa jiraadhu. Bishaan kana fidaa hin fedhata yookiin ayilaanditti illee yoo arge waan margatti fidee dhufa jechuudha. Anaan laali naan jechaa jechuudha. Laali naan jechaati mataa gubbaatti of naqee akkas taphata jechuudha. Hojiin daa'imaa guddaadha bara. Dhugaa waaqayyo jechuudha. Odoo waan feetee waan balleessu tokko immoo mucaan kun daa'imti kun wanta hin jaalladhu keessaa waan balleessu tokko waan balleessuudhaaf si'aawu tokko osoo waan feetee kophaa isaatiitti wannaan jedhu kophaa isaatiitti hin balleessu. Siyaama waan balleessuu jedhu tokko siyaamaa jechuudha. Siyaametti sitti agarsiises balleessaa jechuudha. Waanuma fuudhuu barbaadillee dura fuudhetti siyaama dura jechuudha. Fuudhee siyaame balleessa malee akkasitti hin balleessitu jechuudha. Kanaaf hojiin daa'imaa dhugaa yeroo tokko siifachiisa yeroo tokko immoo si aarsalleedha. Garuu yeroo tokko immoo si gammachiisa. Maaliif waan ishiin beettee fuutu kana jechuudha. Innaa daa'imti waan beettu jedhu garuu kan akka daa'imaa waa beeku hin jiru. Waan balleessatillee waan gaariillee hin beetti yaaduma. Gooti malee yaadara godhuuf gooti malee hin beekti jechuudha. Amma mucaan kun waan balleessuuf waan hin balleessinillee hin beeka. Innaa waan balleessuu hedu dirqama siyaama. Waan hin balleessine tokko fuudheetuma sitti fida. Waan balleessuu barbaade immoo siyaamu malee namni sun argu malee hin balleessu. Kophaa isaatti balleessis ni eegu. Argiteetuma si afoo taa'eetuma waa san godha jechuudha. Innaa abdii sana akkana gooti jechuudha mana ishee keessa bakka bishaan kana hin jaalataa bishaan immoo sirriitti jechuudha. Akkuma beektan kana mucaa kana na biraa hin dhabdanii namni hin beekne illee hin jiru. Akkasitti abdii isaa wajjiniin hadhaa uffata jechaa jirra kun buxiiqaa murtu malee naan jedha jechuudha. Innaa akkasii isiniin jedha obboloota koo kana fakkaataa yeroo tokko daa'imti akkuma isiniin jedhe nama aarsiti garuu nama aarsitullee hosuutu bareedudha. Dhugaa rabbii hosuutu bareedudha. Yoo gaafa obsite wayitti baata waan ta'eef obsuun nu barbaachisa. Kanaaf waaqayyoon obsa nuuf haa kennu obsaa isiniin jechuu barbaada. Faaxochi akka kiyya daa'ima daraaddanii. Kanaaf daa'imtallee sarratti eegadhaayi. Isiniin jedha asumaan dhaamsa isinii dabarsu keessaa dhugaa rabbii dubbachuudha fi daa'ima gizee eeddanii hojuma qofa irratti of gattanii hin eegina. Dhugaa isiniin jedha daa'ima jechuudha. Ani amma jarumti gizee mana jiruyyuu mucaa kana yeroo manni jarri mana jiruyyuu ani doonbanni fe'ee galee balbala gara achi isaan gara alaatti gadi baasu manuma keessa haara bakka yeroo hunda nan qaraqara jechuudha. Nan qaraqara yoo qaraqareessa danda'e hin banu waan ta'eef maaliif jedhaa osoo akka tasaa daa'imti kun bahee waa achi karaarra bahee osoo makiinni tokko dhagee nutu itti rakkata nutu anatu itti rakkata jechuudha. Kanaaf of eeggannoo nu barbaachisa. Of eeggadhaa asirratti bishaanillee gaazii minaaminallee akkuma isin jedhe yeroo baay'ee nan dubbadhaa ture gaazii yeroo bantaniillee inni sira warri mana
mana keessaa qabdan gizuma san gizuma hojjettanii cuftan gaazii keessan cufuu hin dandeessan maaliif gaazii bakkuma gaazii kun wannoo godhasan gadi qabdu mataashii baqa hin cufamaa wanni qilleensi keessaa yaa'u hin jiru doo qabsiistee illee daa'imti jechuudha. Inni lammaffaan immoo zayitii gizee kana zayitii meeshaan durallee zayitii yeroo xabbastan jechuudha. Daa'imti akkuma kilaannoo qabeetti keessa hin seenne jechuudha. Maaliif daa'imti tasa waa wanti keessattuu amma yeroo dinnicha fa'aa xabbasnu beektanii daa'imti na fudhadha jettee raawwattee harka itti of qabdee harka san gizee itti ol qabdu zayitii itti galabaxamuu danda'a. Waaqayyo gooftaan aatis dhugaa waaqayyo ijoollee. Rabbumatti of kennineetuma daa'ima arabaa bira jiraanna malee daa'ima arabaa jechuun namni daa'ima arabaa guddise nama ra'ee biyya keenyaati. Ra'ee biyya keenya beektanii miti? Dhugaa rabbiis ni jedha. Ra'ee biyya keenya eeguus yoo daa'ima arabaa eegu. Dhugaa waaqayyo ra'ee teenya yoo eenne munnoo baalli yoo jiraate baala isaatti kennaxeessa jettee bira teecha jechuudha. Garuu daa'imti arabaa akka ra'ee sanii miti. Gizee ra'ee amma beekta ra'ee gizee muka argatte hin dubbatu. Garuu gizee muka dhabde wuti akkana gasiin ciistu akkana gasiin teechuudha wanni feete jechuudha. Wuti jechaa oolti akkasan daa'imti arabaallee garuu gaafa waa argatte waan bakka nyaattu isaa ta'u waan taphattu isaa ta'u waan san jala goggootee itti nannaxxee akkasitti sii teechi sanuyyuu gaafati bira teechuu gaafati bira teenye siif hin teechuu jechuudha. Kana of eeggannoo godhadhaa isin jedha kuni gorsa kootii dhaamsa kootii sirriitti of eeggadha rabbi nu haa eegu wadumaan eeggannaa waaqayyo nu haa eegu. Inni nu baase nagaan biyya keenyatti illee nu haa galchu isin jedha obboloota koo kuni maaliif daa'ima guddisuun baay'ee ulfaataadha. Baay'ee ulfaataadha. Dhugaa waaqaa jechuudha takka argeen beekanii amman arge waan ta'eef baay'ee natti ulfaate jechuudha. Gan daa'ima kana guddise baay'ee natti ulfaate jechuun daa'ima haadha qabdu dhiisati daa'ima haadha hin qabne dhiisati kan haadha qabduyyuu guddisuun baay'ee ulfaataadha. Simbir hin beektan warri beektanii jechuudha. Ani tanaan dura kan haadha qabdu guddisee hin beeku waan ta'eef kan haadha qabdu guddisee hin beeku ani kan tanaan guddisee jechuudha. Kan haadha qabdus kan hin qabnes guddisee hin beeku garuu takkitti hin guddise tunuyyuu haadha akkuma beekamu waan irraa boqattee fi hin beektan warri beektanii waa ishee irraa boqattee fi sa'aatii 24 na biraan dhabamu yeroo tapha na biraa deemu beekaa yeroo tapha na biraa deemu malee na biraa dhabamu abadan yoo suuqii deemnus yoo mandarra deemnus hojumaan deemne jechuudha. Maaliif anatu guddisee anuma bira rafaa anatu guddisee akkuma ana taadhumaatti ilaala mana hin beeku yoo namni lolee fiigichaan kilaasii kee dhufe yoo amma bakka taphaatii dhufe qabeetti na bira dhufa yoo qabeetti na dhabe fiigichaan kilaasii kee dhufa na suuqa eechiratte jedha bakka burtukaana eechiratte burtukaanuma na beeka. Innaa akkasii siin jedha obboloota koo kanaaf daa'imti bakka takkitti si jaalannaanis sumatti fiiddee sarratanyaan amaalii keessin beektu haga guddattutti jechuudha. Haga guddattee daba barattutti kaa jechuudha. Kadaamti rabee haga daba barattutti shaggee daba barannaan immoo shakaalaa siin jettee shakaalaa siin jettee garasa jechuu daba barattee nan haga barattutti immoo shaggeedha. Haga barattutti nan jaaladha saniin booda dhiisuma wayii waan daa'imaa kana jechuudha. Daa'imti gaafa guddatte haga guddattutti shaggeedha. Woo guddatte immoo daa'imti rabba hin qabsiistu dhugaa rabbi jechuudha. Keechaa sarratanyaa tura akkuma warri jedhe warratu waan jedhu mee namaa nuun jetti beektaniidhaan waa warri barsiisu nuun jette waa warri barsiisu nuun jetteena. Innaa akkasii isiniin jedha obboloota koo kanaaf adarraa keessan of eeggadhaa isiniin jechuu barbaada. Har'a dhaamsiti yashee tanaadha abdiisaa wajjin qabataa zanachaa irra. Dhiifama kan yeroo biraatti isin wajjin ammoo viidiyoo waliin isinii dhufna abdiisaa wajjin isinii dhufna subscribes nu godha comments nu godha warra jaalattan ishee siifaa guddisus naan jedha nagaan ta'a fayyaa ta'a.